jijjiiramni biyya keenya irratti dhufuutiin guyyaa har'aa kana guyyaa mootummaan kan keenya paartii badhaadhinaatiin hoogganamu muummeen ministeera keenyaa looreetii nagaa addunyaa Dr. Abiy Ahmed injifachuutiin Oromoon boquutti ol qabate waliin kabajuutiif kan geenye waan ta'eef isa nu gargaare Rabbiin warreen kanaaf aarsaaf wareegama guddaa kaffalaniifis yeroo itti yaadannu waan ta'eef baga milkoofnee baga gammaddan isiniin jechuun barbaada. Jijjiiramni kun gaaffii abbaa biyyummaa mirga keenyaa hoogganuutiif gaaffii yeroo dheeraatiif misooma irraatiif fagaannee turree naannoo keenya misoomsinee irraa fayyadamuutiif kan itti gaafanne malee mirga saba biraattiin dhiibuuf kan hin taane sabaaf sablammoota hundaa wajjin walammannee misooma biyyittiin oomishturraati waliin fayyadamuutiif qabsoo geggeeffamaa tureera. Qabsoo kanaanis injifannoo arganneen akkuma waliin ilaalaa jirru biyya keenya irratti inisheetivoota adda addaatiin misooma koriidariidhaan magaalli keenyas godinni keenyas jijjiiramoota adda addaa yeroo itti galmeessa keessa kan jiru. Ummati gara kanatti baatanii sirna kana karaa ho'aa ta'e kabajuuf akkasumas paartii badhaadhinaa bira jiraachuu keessan argisiisuutiif karaa ho'aa ganamarraa kaatanii baatan maqaa bulchiinsa magaalaa Naqamteetiif galataaf kabaja guddaa isiniif qabna. Paartiin keenya paartii badhaadhinaas akka paartii tokkotti paartilee biyya kana keessaa ijaarsa sirna dimookiraasii keessatti dorgoman cinatti yaadama isaa qabatee injifannoo isaa qabatee galma akeeke qabatee akkuma kaleessa dheengaddaa uummata isaa bira dhaabbatee jijjiirama dinagdee, jijjiirama hawaasummaa, jijjiirama siyaasaa fi dippiloomaasii milkeessuudhaan Itoophiyaan fakkeenya Afrikaa qofa otoo hin ta'in fakkeenya addunyaa akka taatuuf hojjechaa jira. Kanaafuu hirmaattonni ayyaana kana irratti argamtan hundinuu paartii keenyaaf, paartii badhaadhinaatiif, paartii keessaniif sagalee guutuu akka kennitan ergaa koo dhaamaa. Guyyaa irratti hiriira kana ba'uudhaaf guyyaa bitootessa 24 jaalle ministeerri keenya aangootti dhufanii biyya kana biyya sabdanummaa keessatti Itoophiyaan tokko akka taatu eegaa aangootti dhufanii kaasanii misooma gurguddaan dhufuusaa waan nu gammachiiseef guyyaa kana hiriira nagaa kana asirratti akka aanaalee qalullachaatti irratti argamne.
fedhiidhumaanii muummichi ministeeraa keenya mo'ee waggaa hamma kana nu buluunsaa waan guddaa waan ta'eef nus immoo hiriira kana gammachuudhaan milkaa'ina nagaa akka nuuf ta'uuf yeroo dheeraas umuriinsaa akka nuuf turuuf milkaa'ina kana fuulduratti ilaallee gara fuulduraatti akka itti nuuf fufuuf kanaaf jechuudha kan na kakaase. Guyyaa har'aa hiriira kana kan dhufneefi guyyaan kun guyyaa bitootessa 24 guyyaatti uummanni Oromoo ifatti argee fi guyyaatti cunqursaan uummata Oromoo irraa ka'ee guyyaatti sabni Oromoo bilisatti ba'e guyyaatti waggaa 150 guutuutti roorrifamaa turre keessatti har'a Oromoon itti bilisaa ba'e waan ta'eef guyyaa kana kabajuun jechuudha. Jijjiirama kana tikfachuudhaaf hundumti keenya keessumatti dubartoonni haadholiin keenya nagaan ba'anii bara kana filannoo nagaallee akka isaan taasisan akkasumas immoo daandii nagaarra akka deemnu itti fufsiisuu barbaannan jedhani. Isarraa immoo kan eegamu kana caalaa cimaanii biyyattii kana irra cimanii nagaaf nageenya akka nu misoomni ariifachiisaan akka inni dhufu kana caalaatti irratti cimanii akka isaan hojjetan abdii guddaa akka irraa qabnuuf isaan illee nu cina dhaabbatanii nus cina dhaabbannee misoomni ariifachiisaaf nagaaf nageenya akka inni dhufullee ani karaa kanaan yaada koon kenna.